Nageenyi badhaadha kabajamtoota hordoftoota waabee miidiyaa odeeffannoo September 3 barkum 2021 sanii dhiyeessina namni sanii dhiyeessu na Abbaasi amma odeeffannoo ta'een bal'inaan saniin geenna. Godina Shawaa Lixaa Adaa Bargaa Mogoritti Atleet Haayiluu Birhaanuu dabalatee namoonni lama hidhaatii baafamanii ajjeefamuun gabaafame. Shawaa Lixaa Adaa Bargaa magaalaa Mogoritti hidhamanii kan turan namoonni sadii hagayya 30 barkum 2021 gaafa wiixataa mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuu isaanii maddeen naannawarraa ibsan. Namoota mana hidhaa magaalaa Mogor keessaa baafamanii ajjeefaman jidduutti kan argamu Atleet Haayiluu Birhaanuu Istook yoo ta'u, Atleet Haayiluu Birhaanuu dorgommii dhuunfaa irratti hirmaachuuf shaakal taasisaa ture maatii isaa dubbisuuf gara Mogor kan imal guyyaa gaaf jimaataa ta'u odeeffannoon argamne addeesse. Jimaata gara Mogor akkum deemeen poolisiin Oromiyaa akka is qaban bilbilaan odeeffadha kan jedhu waayilii isaa guyyaa lamaaf waajjira poolisii erga tursiisanii booda gaafa wiixataa hidhaatii baasanii namoota biroo waliin isa ajjeesanii jedhe. Dargaggoonni Oromoo sadaan kun poolisii humna addaa Oromiyaan kan ajjeefaman yoo ta'u yoomiyyuu Ganfaa Dhaaba Tulluu fi Atleet Haayiluu Birhaanuu kan jedhaman ta'uu beekamee jira. Dargaggoo yoomiyyuu Ganfaa Atleet Haayiluu Birhaanuu fi Dhaaba Tulluu kan ajjeefaman poolisii humna addaa Oromiyaatiin ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork maddeen odeeffannoo isaa wabeeffachuun gabaase. Neezerlaanditti ambaasaadar Itoophiyaa mootummaa Abiyyi Ganuu gabaafame. Neezerlaandis Zeheegitti ambaasaadar Itoophiyaa kan ture Miliyoon Saamu'eel mootummaa Abiyyi Ganuun Ameerikaa keessatti kolgaltummaa gaafatuun gabaafame. Odeeffannoo kan bal'inaan Muhammad Amin Halarmaan gadiitiin qindeeffatee jira. Neezerlaandisitti ambaasaadar Itoophiyaa mootummaa Abiyyi Ganuu gabaafame. Neezerlaand Zeheegitti ambaasaadar Itoophiyaa kan ture Miliyoon Saamu'eel mootummaa Abiyyi Ganuun Ameerikaa keessatti golgaltummaa gaafate. Bulchiinsa Abiyyi Ahmed hanqina maallaqaa fi kufaatii dippiloomaasii isa muudatee wal qabatee imbaasiiwwanii fi konsilaa biyyoota 31 ol keessa jiran cufuuf murteessee sochii jalqabuun ni beekama. Imbaasiiwwan biyya Awurooppaa akka cufaman irratti murtaa'e keessaa kan Neezerlaand magaalaa Zeheeg tokko yoo ta'u, ambaasaadar Miliyoon Saamu'eel imbaasichi cufamee innis gara Finfinnee deebi'ee ministeera haajaa alaatiif gabaasa akka dhiyeessu xalayaan eega isa dhaqqabee booda hojjettoota imbaasichaa gatuun torbaan lama dura gara Ameerikaa imalee golgaltummaa kan gaafate ta'uun beekamee jira. Hojjettoonni imbaasichaa hedduun mindaa waan hin kafalamaniif rakkoof akka saaxilamaniif gariin isaanii haaluma wal fakkaatuun achuma mootummaa Neezerlaandis golgaltummaa gaafachuu isaanii odeeffannoon ni addeessa. Hojjettoota imbaasichaa lakkoofsaan 21 ta'an jidduu harki caalu sabaan Amaara yoo ta'an haaluma wal fakkaatuun dhiyeenya kanas lola biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisee lammiilee Itoophiyaa Neezerlaandisii fi biyyoota ollaa jiran sochoosuun deeggarsa maallaqaa akka qindeessu yaadamee kan achitti ramadame akka jiru gabaafame. Ambaasaadar Miliyoon Saamu'eel ogummaan arkitektii yoo ta'u hojii dippiloomaasii fi qunnamtii biyya alaa irratti muuxannoo tokkollee osoo hin qabaatin walitti dhiyeenya gorsaa Abiyyi Ahmed kan ta'e Diyaaqoon Daani'el Kibrat waliin qabuun ambaasaadara ta'ee akka muudames beekamee jira. Ambaasaadar Miliyoonii fi Daani'el Kibrat dhaabbata Mahabara Qiddusaan jedhamu namoota hundeessanii fi olaantummaan gaggeessaa turan jidduu adda duree ta'uullee gabaasichi ni mul'isa. Odeeffannoo wal fakkaatuun hojjettoota imbaasii Itoophiyaa Ameerikaa Waashingtan DC'tti argamu jidduu obbo Abbabee Taakkalee golgaltummaa gaafachuun mootummicha ganee jira. Obbo Abbabee Taakkalee imbaasichatti gargaaraa bulchiinsa imbaasii Itoophiyaa Ameerikaa Waashingtan DC'tti argamu akka turee fi imbaasonnis ta'ee ministeerri haajaa alaa baay'inaan namoota saba Amaaraan guutamee jira. Mootummaa kanaan tasuma mootummaa Oromoo wanti nama jechisiisu hin jiru jechuun OMN itti hime. Obbo Abbabee Taakkalee imbaasicha keessa yeroo hojjetaa turetti dokumentii mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Dajanee Guutamaa akka Ameerikaan dabarsitee kennituuf ittiin gaafate miliqsee nama baase ta'uunis mirkanaa'ee jira. Waraanni Itoophiyaa keessatti deemuu jiru qaala'insa jireenyaa hammeesse. Itoophiyaatti sababa qaala'insa jireenyaa uummanni rakkoo hamaaf saaxilamee jira. Gatiin meeshaalee ji'oota muraasa dur gabayaa irra gatii madaalawaan dhiyaatu turan har'a dachaa 3 fi 4 dabalee gaaga'ama diinagdee uumee jira. Mootummaan biyya bulchuu jiru karaa miidiyaalee isaan Itoophiyaan daandii badhaadhinaa irra jirti jechuun propoogaandaa ofii oofachuu alatti uummanni akkamitti jiraachaa jira kan jedhu waan qabu hin fakkaatu. Keessumattuu lolli mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Tigraay jidduutti ji'oota 9 gaggeeffamaa jiru qaala'insa jireenyaa fi gaaga'ama diinagdee bira dabree jiruuf jireenya hawaasa biyyattii irratti rakkoo guddaa uumaa jiraatu himama. Bulchiinsi Abiyyi Ahmed kan gaafa aangoo qabate tokkummaa uummata jidduutti labsuun jijjiirama biyyattii keessatti fidi jedhamee hanga sadarkaa badhaasa guddicha addunyaa argachuu gahe har'a uummata jidduutti wal waraansa labsee biyyattii gara diigumsaa tarkaanfachiisuu itti fufee jira. Qaala'insi jireenyaa biyyattii keessa muudatee wal qabatee jiraatan magaalaa Shaashamannee irraa bilbilaan dubbisne haal jiru akkasitti ibsa. Hin barbaachisu maaliif jennaa wanti hin dabalin hin jiru
even waan oomisha biyya keessaa waan fedanii uummatatti raabsuu yookiin gurgurutti baasii guddaan gaafanne akka sharafa alaan gaafanne waan akka even soogiddaa yoo fudhanne innuu dachaadhaan parsantii 100 dabalee fakkeenyaaf wanni duraan qarshii xiqqoo birrii 10 gurguramu amma 20 ol gurguramu jira. Wanti hundinuu akkas zayita nyaataa yoo fudhanne ka duraan 300 ture 700 galee 400 eda'ee jechuu parsantii 100 ol eda'ee jechuu dachaa dabalee wanni hundi akkas saamunaan duraanii namni kamuu bitachuu danda'u qarshii 18 ture amma qarshii 20 wanti hin dabalin hin jiru magaalaa keenyatti. Bunni duraanii kiiloon takka birrii 160 ture 240 garaagarummaa birrii 80. Kana malees jiraatan kun qaala'insi kun kan duraan jiru yoo ta'u eegaa lolli naannoo Tigraay jalqabee ammoo daranuu hammaachuu hima. Jireenya kana adeemsifachuun hedduu ulfaata. Haalli amma jiru dabaltii guddaa akkasuma hojjettoonni mootummaatii fi waajjiraalee garaagaraa mindaan isaanii osoo hin dabalin haalli jireenyaa kiraayin even bishaan kafaltiin ji'aan hedduu dabalamee akka magaalaa keenyaatti kafaltiin ifaallee akkasuma himannaan uummata irraa hedduu dhaga'ama. Wanni meeshaan uummata mana keessaa wanni hundi qaala'insi jireenyaa hedduu ulfaataa jira. Dabaliinsi ammoo osoo lolliin eegaliin dura mallattoo mul'ate eegalollee eegale booda hedduu jabaatee jechuudha. Dabaliinsi akkasii ammas waan fooyyee qabu bifuma saniin jira. Dhaabbileen idil addunyaa fi biyyoonni lixaa mootummaa waltajjii marii biyyoolessaa hunda hammate geggeessuun gaaga'ama diinagdee fi lubbuu namaa irratti dhaqqabaa jiru dhaabsisee biyyattii diiguu irraa akka danda'amu gaafatamaa jiraatullee mootummaan du'ee argam jechuun uummanni hundi lolaaf akka of qopheessu waamichi godhuun hawwii biyyattii diiguu waan ariifachiisuu itti fufu fakkaata. Lol biyyattii keessatti deemaa jiru hordofuun guddinni waliigalaa Itoophiyaa barkana haalaan gad bu'eera. Guddinni waliigalaa biyyattii barkum 2020tti dhibbeentaa 6 kan ture yoo ta'u barkum 2020tti garuu dhibbeentaa 2tti gad bu'ee jira. Kunis waggoota 20 keessaa isa gadaanaa ta'uu ragaan IMF yookaan immoo International Monetary Fund mul'isa. Biyyattiin meeshaalee doolaara biliyoona 14 baasan gara biyyaatti kan galchitu yoo ta'u kan gara biyya alaatti ergitu immoo doolaara biliyoona 3.4 qofa ta'us ibsame. Akka taajjabdoonni diinagdee kaasanitti liqiin biyyoolessa Itoophiyaa barana doolaara biliyoon 60 yookaan ammoo oomisha waliigalaa GDP biyyattii keessaa yoo xiqqaate dhibbeentaa 70 gahaa jiru. Dabaluunis baasiin waraana Itoophiyaa kan yaadame ol ta'uu akka malu akkasumas amma dur liqiin hin gabaafamin kan fudhattes ni jira jedhame. Samantha Power gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa AU Obasanjo waliin waan waraana Tigraay irratti dubbatan. Hooggantuun jaarmaya gargaarsa Ameerikaa USAID Samantha Power gameessa siyaasaa gamtaan Afrikaa gaanfa Afrikaatti bakka bu'uus pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo waliin wal arguun dhimma waraana Tigraay irratti mari'achuu ibsiti. Samantha Power miidiyaa hawaasummaa isii irratti akka barreessitetti Itoophiyaa keessatti waraanni hammaataa deemuu isaatiin kanneen rakkoo guddaa keessa jiraniif deeggarsa tattamaa gufuu tokko malee akka dhaqqabuu qabu irratti waliigaluu beeksise. Bakka bu'aa gaanfa Afrikaa kan ta'e Olusegun Obasanjo naannoo kan keessatti qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin dubbachuun nageenya waaraa fiduuf akka hojjetuuf hojiin kun gamtaa Afrikaan itti kenname. Pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa kun muuxannoo siyaasaa yeroo dheeraa kan qabanii fi tokkummaa Afrikaaf tumsuun beekamu. Haala amma jiruu fi egeree naannoo kanaaf muuxannoon isaan qaban kun murteessaa ta'aa jedhee aman gamtaan Afrikaa. Olusegun Obasanjo guyyoota muraasa keessatti gara naannoo gaanfa Afrikaatti imaluun hojii isaanii eegalu. Waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti eegal G10 lakkoofsiseera. Waraanni kun gara naannolee Amaaraa fi Affaar babal'achuun lammiilee miliyoon walakkaa ta'an qe'ee irraa buqqiseera. Naannoo Affaaritti sababa waraana kanaa namoonni 112 caalan naannoo Affaaritti sababa waraana kanaa namoonni 112 caalan buqqa'uu dhaabbatii nyaata addunyaa himeera. Waraanni kun naannoo Tigraayitti ammoo namoota 900 beelaaf saaxileera. Waraanni kun naannoo Tigraayitti ammoo namoota 900 beelaaf saaxileera. Namoonni miliyoon 5 ta'an ammoo rakkatanii harka namaa eeggatu jedhu USAID. Erga waraanni Tigraay sadaasa 4/2020 mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti eegalee lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'aman du'aniiru. Mootummaan federaalaa ji'oota dur ofuma isaatii gamtokkeen dhukaasa dhaabuu labsee loltoonni isaa Maqalee keessaa ba'uu ibsullee TPLF garuu magaalattii humnaan qabachuu ibsataniiru. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuun Maqalee keessaa ba'uuf akka sababaatti wantoota ibsu keessaa hooggantoonni TPLF fi qondaaltonni waraana isaanii ajjeefamuu fi qabamuu akkasumas kanneen hafan qabuuf waraana geggeessuu hin barbaachisu jedhee waan amaneef ta'uu hima. Qonnaan bultoonni naannichaa hojii qonnaa akka hojjetanii fi deeggarsi danqaa tokko malee akka namoota rakkoo keessa jiran bira gahu gochuuf ta'uu seereera.
TPLF labsii dhukaasa dhaabuu fudhachuuf fedhii agarsiisus haaldureewwan guutamuu qaban tarreesseera. Odeeffannoo wal fakkaatuun ergamaan gaafa Afrikaa USC fi barreessaan olaanaan United Nation dhimma Itoophiyaa irratti wal arganii mari'atan. Ergamaa addaa gaanfa Afrikaa Ameerikaa kan ta'e Jeffrey Feltman fi barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres dhimma waraana Tigraay irratti wal arganii mari'ataniiru. Ministeera Hajaa Alaa Ameerikaatti biiroon dhimmoota Afrikaa hooggantoonni lamaan roobii dheengaddaatti kan wal argan ta'uu ibsi. Aangaa'onni lamaan haala nageenya Itoophiyaa hammaachaa jiruu fi barbaachisummaa ariitiin waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahuu irratti mari'achuu biirichi beeksiseera. Namoota rakkachaa jiraniif gargaarsi danqaa tokko malee akka gahu gochuun barbaachisaa ta'uus dubbataniiru jedhe. Ameerikaa fi dhaabbanni biyyoota gamtoomanii irdeddeebiin qaamoleen wal waraanaa jiran dhukaasa dhaabanii gar mariitti akka seenan waamicha dhiyeessaa turan. Hordoftoota keenya odeeffannoo ammaaf qabnu kanumaa qophii keenya biraatti waliin gaddeebinuutti nagaa keessanuu turaasan hin jenna.